Ashama akkam jirtu nagaa waaqayyo mana bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii warrisanii nuti nagaa keenya waroon amantaa ortodoksii baga guyyaa Hoosaa'inaatiin sin geessinin jedha akkam jirtan naguma miti chaanala keenyaaf waroon haaraa taatan subscribe like share comment gochuun jajjabeessaa sin jenna guyyaan har'aa guyyaa Hoosaa'inaati waan ta'eef guyyaa baay'ee namatti tolu taadalu nagaa gaafadhu. Hayyee ashamar kafuna akkam jirtu nagaa keessanii biyyuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa ta'u hundumti keessanii biyyuu baga ayyaana Hoosaa'inaa geessanii isiniin jedhaan nu jammarsiise immoo nagaadhaan nu haa xumursiisu ammas jajjabaadhaan isiniin jedha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tsoomni warri kan nagaa kan jaalatan immoo haaraa taatanii subscribe like nuuf godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Like saya rafatina. Itu magbuay. Nah, arah bete Kristani demne turre kun ergachi deebine da Hoosaa'inaa demne kino Zambaaballee hidhanne jirra. Kanaafu guyyaa baay'ee namatti tola ture waaqayyo immoo sinigadhisnaa viidiyoo isaati. Waaqayyo immoo kan Hoosaa'inaan nu ga'ee tinsaa'iidhaanis nu haa ga'u sinin jedha. Kanaafu fayyaa ta'aa bakkuma jirtanitti. Ciao.